Macaafa faarfannaa 27 lakkoofsa 8. Ati fuula koo barbaadadhu akka jettee yaadni garaa koo anatti hima. Ammas ani fuula kee nan barbaadadha yaa Waaqayyo, fuula kee ana duraa hin dhoksin. Garbichi kee dheekkamsaan ofirra hin deebisin. Ati gargaarsa anaaf taateetta ana hin gatin. Anas hin dhiisin yaa Waaqayyo, fayyina koo abbaa koo fi haati koo yommuu na dhiisanii Waaqayyo immoo simee anaa hin fudhata. Fuula Waaqayyo isa ifa barbaadachuu kan jedhu irratti dubbanna. Fuula Waaqayyo isa ifa barbaadachuu jedhamee nama simbira jirti bu'aati. Fuula Waaqayyo isa ifa barbaadachuu jedha. Irra deebi'aa dubbadhaa 1 2 3. Warra dhaabattanis warri teessanis walumatti mata duree kana akka sinkaa hin banne takkeedha. Fuula Waaqayyo isa ifa barbaadachuu jedhame. Daawit maal jedha yeroo kana dubbatu, ati fuula koo barbaadadhu akka jetti yaadni garaa koo anatti hima. Ammas ani fuula kee nan barbaadadha yaa Waaqayyo. Fuula Waaqayyo salphaa miti, fuula ifaadha. Waaqayyo fuula isaa gara keenyatti gaafa deebisu namni fuulli Waaqayyo qajeeleef hin danqamu, karaan naabatu. Yoo hojjetillee milkaa'an baay'ee miraakiliin isinii ta'urraa baay'ee fuulli Waaqayyo isinitti deebi'uu gammada. Harka keessa ol kaafadhaame lamaan isaa fudhadhaa. Waaqayyo fuula sanatti deebisa jedhame dafaati. Jedha 1 2 3. Har'a fuula Waaqayyo nan argadhaa jedha. Hidheetu Daawit yeroo kana kaasu gaa maal jedha? Yeroo baay'ee harka Waaqayyo dheebonna, harka Waaqayyo barbaadan, harka Waaqayyoon dura fuula Waaqayyo argamuutu dursa. Amin jedha maaloo. Yeroo Waaqayyo fuula isaa nutti deebisu seexanni danda'ee ija keenya keessan ilaalu. Waltajjii qabannutu bareeda, deemsa keenyatu bareeda yoos fuula Waaqayyo sitti deebi'e. Kanaaf yerooti fuula kee na dhoksitettidha. Daawiti naasunna qabate jedha. Yerooti fuula kee na dhoksitetti, yeroo hundumaa Daawit fuula Waaqayyo barbaadata. Daaraafatti firfirsa. Ani cubbamaadha jedha. Fuula Waaqayyo utuu hin argin jilbeenfatee hin ka'u. Fuula Waaqayyo utuu hin argin ol hin jedhu. Fuula Waaqayyo. Kanaaf yerooti fuula kee na dhoksitettidha Waaqayyoodhaan naasunna qabatee turedha. Mee faarsaa 30 lakkoofsa 7. Ilaa nama simbira jiru harkaa qaba. Waaqayyo fuula isaa siif haa ibsu jedha maaloo. Sitti haa deebisu Waaqayyo fuula isaa jedha. Faarsaa 30 lakkoofsa 7 maal jedha? Fuula ifaadhaan na ilaaluu keetiin yaa Waaqayyo tulluu ani irra dhaabadhu jabaatee akka eegamu gooti. Yerooti fuula kee na jiraa dhoksitetti baggeetaa beeyyesuus naasuun akka isin qabate beekaa fuula Waaqayyo. Amma waa'een fuula Waaqayyo kun namatu isinii galee nama amma fuula isaatiin beenna. Nama tokko amma naan kan isin na beektan, nama tun kana sharratadhee guggadhee nan beektan eeyyuudhaa itti. Erga kun narraa ba'ee fuula koo argitanii darajjeedha poostilii dhattan. Waaqayyo gaafa fuula isaa si ibsu manni kee nagaadha. Hojjaan keellee nagaadha. Harka ol kaafadhaame har'a fuula Waaqayyoon argadhee ba'a jedha. Namni tokko maaliin milkaa'e yoo jenne fuula Waaqayyootu isaaf diriire. Waaqayyo fuula isatti deeffate. Abaluu akkamitti milkaa'e? Waa'een abaluu kun gaaffii na taatanii beektu? Hinaasoftu. Abaluu kun eengedda sadarkaa akka jira. Har'oo iddoo akkasii ga'e fuula isaatti deebisee Waaqayyo. Har'a waan tokko sii kadhadha waan cimaa dhadhee kanan afurra Waaqayyoo biraa ergaa fudhadhee dhufe fuulli Waaqayyoo gara keettaa deebi'u har'a. Mee Waaqayyo fuula isaa gara kootti deebisa jedha. Namni fuula Waaqayyoo gaafa argatu seexanni hin danda'u. Seexan nama maaliif rukutamaa oole? Dukkana keessa taa'ee ifa arga.
nummo yeroo hundumaa ifa agarra. Seexanni dukkanaa fi ifnimaa walitti qabadame seeta dukkana keessa taa'ee ifa arga. Yeroo dukkana keessa taa'ee ifa argu danda'ee ifa hin baatu. Rukutama. Carariidhaan naama. Hin gaggaba. Hin dabqa. Hin lawwaashaa. Hin waraanama. Kun hojii seexanaa sanitti rukutama. Sabii isa dukkana keessadhaa ifatu cararii ifaatu itti ba'e. Kanaaf maanni yeroo fuulli Waaqayyoo gara kee dhufu seexanni dandeessi du'an dhaabatasuma. Ameen 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 ameen. Angos du'as dandeessi du'an dhaabatu. Ameen ameen ameen. Angoon dhukkubaas du'an dhaabatu. Ameen ameen ameen. Angoon iyyumaas du'an dhaabatu. Ameen ameen ameen. Fuulli Waaqayyoo gara kee dhufu. Ameen. Museen guyyaa 40 yeroo ol ba'ee fuula Waaqayyoo duratti Siinaatti kadhatu. Fuula Waaqayyoo arge. Qaxxataa namni fuula koo argellee hin jiraatu. Fuula koo sitti agarsiisu garuu andaara koo sitti agarsiisa dee Waaqayyo. Fuula koo laallaani hin dandeessanii hin baqxaa hin dandeessu. Maal koo sitti agarsiise andaara koo sitti agarsiisa andaara wayyaa koo jedheen. Museen yegguu kana guyyaa 40 fuula Waaqayyoo dura yeroo turu haroontu saba sana walitti qaba. Sabni sun immoo Musee dhabneerraa Museen hin jiru. Waaqayyo Musee fudhatee bakka Musee ofitti fudhatee Musee lafa inni jiru hin beeknu geggeessaan keenya bifan beekamneen fudhatameera. Kadhannaa deemee achumatti hafee maal goonadhanii haroon immoo waa'ee kanaan beeku. Nama geggeessaan beekne tokko yoo fiddanii gara geggeessummaatti fiddanii boqqolloo corqaa jaljeesitti galee godha. Hincancara jechuudha. Sini gala. Yagguu kana hammasitti maal godhanii bifa waaqa tolfamaa warqeessa biyya Gibxii guuranii ba'an hamartiisa mormarra gurrarra miillarraa yaafatanii ba'an tumanii batteessanii dibicha tolfatan. Hamma Museen fuula Waaqayyoo dura barbaaddatee turutti. Ergaa fuudhuu dhaqeen. Hammasitti eegeetti godhanii gurratti godhanii mangaagaatti godhanii ilkaanitti godhanii jabbii tolcha warqeerraa yeroo Museen kacharee humna guuttatee fuula Waaqayyoo duraa dhufu sabnoo gajjedhee ol jedhee sabni Museen itti rakkatee Gibxii waggaa 430 Waaqayyoo baase gajjedhee jabbiidhaaf qomaa ol fuudhee jira hin caccabse jira hin daaqedha bulbulee afaan kaayyoo dhaariidhaan harka keessa qabadhu ergaan qaba hin baata har'a hangoo du'aa cabsitee baata ameen jedhika. Maduza karadia harka kol kabadolu kabad ammaga Waaqayyo erga si baase erga fuula isaa si ibse wada tonqola wada azmat wada digimt hinjiru harka kees qabata harra fuula Waaqayyo gara keetti deebi amin jetteta fuuli Waaqayyo harra gara keetti deebi'e fuula Waaqayyo gaafa Waaqayyo fuula isaa si dhossu waan hojjettu hin beektu. Raataa keddema hantuuta mana keessa qoricha liqimsee taate deemte. Hiyyaaddaa hin karoorsitaa fiixaan hin ba'u. Gaafa Waaqa fuula isaa si ibsu immoo hin jettuyi. Inni guddisi suuqii keessa teessee kan namaan gurguramu hankee gurgurama. Piroosesii xiqqoo jalqabdee hankee milkaa'ata. Gaafa Waaqa fuula isaa si amiin jettee dandeessee gaafa Waaqa fuula isaa si ibsu namoonni sadarkaa xiqqootti si eegan sadarkaa guddaatti si argu. Harkiwa ol fudhadhu beerka kol qabadhu akka fuulli Waaqayyoo gara kootti deebi'eera jedhime. Tokko lama maqaa Yesuusiin irra fuula Waaqayyoo fudhatee baata. Namni fuuli Waaqayyoo ifee fi hadheessituun hin dandeessu. Inni lammaffaa nama fuula Waaqayyoo ifeef yookaan itti deebi'ee namni tokko dura dhaabbachuu hin danda'u. Qulfii namni banuu hin dandeenye banata. Biiroo namni galuu hin dandeenye gala. Makiinaa namni itti ejjetee hin beekne itti ejjeta. Mana takkaa namni itti banatee hin galle itti gala. Sababiin isaa Waaqayyo fuula isaa deebise. Itti galagalee nama si biraa Waaqayyo fuula isaa sitti haa deebisu malee jedhee nama si biraa qabi. Waan harka kee galee hin beeknetu harka kee gala jedhe Waaqayyo. Namni tokko harka isaa ol qabatee dafiin ameen 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 jedhume. Hola baala 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 baala. Fuula Waaqayyo namni ifeef tokko Saamu'eeli gara Saamu'eel dhaqanii furmaata argatu. Ilaaltuu jedhama. Harree
ilma qiish Saa'ol jalaa abbaa qiish jalaa harreen bannaan Saa'ol barbaacha ba'ee karaa ishee dhabe. Kan fuulli Waaqayyoo ifee Saamu'eel immoo dibameera. Harroon abbaa keessanii guyyaa sadii dura baddeedha itti hime magaalatiidhaan. Garuu amma dubbii harreen kaafnu Waaqayyoo si barbaade dibatatti gaditti dhangalaase. Harroon akkaseen galtumoo milikitaan namatu buddeen baatee kanaatti isinitti dhufaa milikita akkasii jedhee itti meeraan. Akkuma inni jedhan namoonni buddeen baatanii mana namaa kan naqanitti dhufan. Harreen nuguma galteetti. Yeroo isaan galan harreen guyyaa sadii dura barbaadanii dhabanii mana qiishitti galteetti. Harreen Israa'el keessatti immoo iddoo guddaa qabdi. Harreen tokko jechuun makiinaa miliyoona 40 irraati. Israa'el keessatti harreen guddiidha. Ol fuudhaa arga keessan gatiin kee irraa kee guddiidhaati. Of chappesi an dhiiga Yesuusin chappefameera hiri guddisi. Fuulli Waaqayyoo akkamitti argamuu danda'a? Tokko kadhachuudhaan. Nama simbiroo kadhadhuudha. Odeessuurraa kadhadhuudha. Fuulli Waaqayyoo akkamiin argamuu danda'a? Kadhachuudha. Baay'ee kadhachuu. Fuula Waaqayyoo argachuudhaaf. Maatewos 5:8 irratti warri garaa qullaa qaban, warri Waaqayyoon sodaatan haa gammadaniidha. Yeroo kadhannu immoo garaa qullaadhaan kadhachuu nama machaa, nama hidhaa, nama xaxaa, sammuu namaa keessa mataa keenya kaa'an kadhannu. Qullaadhaan kadhannu. Inni lammaffaan amantiidhaan kadhanna gaafa kadhannu. Mee amantiidha. Ol fuudhaa harka keessan. Yeroo kadhattan amantiidhaan guduunfaa kadhaa. Ol kaasaa harka lamaan. Akka jedhaa harraa kaasee jireenya amantii na laaleera jedhaa. Tokko dubbadaaga. Lama dubbadaaga ariitiidhaan. Roomee 4:17 irratti Abrahaam jedhala jedhame na duukaa Abrahaam jedha. Jecha kana baay'een jaalladha kutaa macaafa qulqulluu Roomee 4:17 naa dubbisime. Baay'een jaalladha kutaa kana. Abdiin kun fuula Waaqayyoo dura jira. Fuula Waaqayyoo dura jira. Saba baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf si dhaabeera. Harka keessa ol kaasaa. Harraa kaatee abbaa nama hundumaa taata. Abrahaam immoo Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu. Dhaggeeffadhaa. Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu jedha Abrahaam. Isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera. Isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amanee jedha. Maaloo kutaa kana maaliif walitti himnu? Mee nama simbiree jiru qaba. Abrahaam immoo jedha mee nama simbiree jiru. Warra du'an akka jiraachisutti amanee jedha. Waaqayyo akka jiraachisutti amanee jedha. Waan hin jirre immoo jedha. Akka waan jiraataa ta'utti amaneera jedha. Waa mana keenya jiru hamma yerootti galtu godhuu jira. Inni dhuma sadaffaan obsuudhaani. Fuulli Waaqayyoo kan nu gara keenyatti nu deebi'ee nu ifu obsuudha. Obsa qabaachuu. Mee obsuu jedhame? Isheen kun baay'ee cimaadha. Obsa jedhame maaloo? Baay'ee cimaadha kun. Namni obsa hin qabu. Waaqayyoon akka kateera hin jiru jedha. Beerrinni Waaqayyoon jedha. Jiraam. Dhufaayira. Garuu obsa si gaafata. Macaafa qulqulluu gaafa dubbistan Maatewos 15:21 dubartii kanaan tokko gara Yesuus dhuftee mucaa koo naa maarii jette. Yesuus akka jedhe buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun bayeessa miti. Eeyyee kaa gooftaa koo saroonnis maaddii gooftaa isaaniirraa kan harca'an hin nyaatu jetti. Dubartii kana kan akka dubartii kana Israa'el keessatti argeen beeku Yesuus. Harka keessa ol kaasaa mee. Amma fooqii makiinaa keenya uffata keenya kophee keenya dinqifatu Waaqayyo amma utuma ana ta'e dhufee irra ta'e amma kan inni dinqifatu amantii. Baay'ee sadarkaa keenyas biyya bulchuu keenyas barumsa keenyas hin dinqifatu. Kan Waaqayyo dinqifatu dhiyeedhaa kaa amantii dinqifata. Nama simbirtu bu'aate akka jira amantiin si keessa haa taa'u siin jedhe Waaqayyoodha.